Magaalaa Gaambeellaatti dhalattoonni Oromoo achi buuteen isaanii dhabame hedduu ta'uu jiraattonni himani. Gaambeellaa keessatti yakki ajjeechaa jumlaa sabummaa irratti xiyyeeffatee adeemsifamuu erga eegalee torbaan tokko ta'uuf deema. Jiraattonni magaalaa Gaambeellaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dubbise ajjeechaan suukkanneessaan kun ammallee akka itti fufee jiru himani yakka duguggaa sanyiitu nurratti adeemsifamaa jiru jechuun dubbatani. Ilmaan Oromoo hedduun bakki buuteen isaanii wallaalamee akka jiru kan himan jiraattonni hanga ammaatti namoota ifaan ifatti ajjeefamaniin ala warreen bakki buuteen isaanii dhabame eessa akka jiranii fi maalirra akka jiran waan hin beeknu hin qabnu jaani. Haqa Oromoota Walloo duguggaan sanyii irratti raawwatame dhoksuuf dabballoonni biltsiginnaa yaalaa akka jiran ibsame. Viidiyoon bahuu hordofee dabballoonni naannawaa sanaa marii taa'uu odeeffannee jira. Walga'iin kun kan gaggeeffame Walloo magaalaa Kamiseetti ta'utu ibsame. Waltajjii magaalaa Kamiseetti taa'amaa jiru kanarratti dabballoota aanaa Daawwee Harawaa, Arxummaa Fursii, Jiillee Dhummuugaa akkasuma bulchiinsa magaalaa Kamisee fi Kaaba Shawaa magaalaa Haxaayee irraa bal'inaan hirmaatanii jiraachuu maddeen addeessani. Waltajjii kana irratti dhimma Oromoota rashanamanii tibba kana ijoo dubbii ta'e dabballoonni haaluuf yaalan jaame. Qeerroon baha Oromiyaa ajjeechaawwan suukkanneessoo iddoowwan garagaraatti uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru balaaleffatani. Ajjeechaawwan tibbana magaalaa Gaambeellaa dabalatee kutaawwan Oromiyaa garagaraa keessatti sabummaa irratti xiyyeeffachuun humnoota mootummaa fi humnoota shororkeessaa faannootiin raawwatamaa jiranii fi turan duula duguggaa sanyii qindaawaadhaa jiru qeerroowwan kunneen. Qeerroon baha Oromiyaa yaada Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif kennaniin duulli duguggaa sanyii eenyummaa irratti xiyyeeffachuun dhiiga lammiilee dhangalaasaa jiru kun akkaan nu gaddisiisee jira jaani. Yeroon ammaa keessa jirru yeroo akka sabaatti rakkoo keessa jirrudha waan ta'eef Oromoon kaabaa fi kibba bahaa fi dhihaa garaagarummaa yaadaa qabu dhiisee tokkummaan ka'ee falmachuun barbaachisaa akka ta'ee fi uummanni addunyaa dhiibbaa akka godhu dhaamaniiti jiru. Loltoonni mootummaa maqaa farra riphee lolaatiin Oromiyaatti bobbaafaman Oromiyaa bakkeewwan garagaraatti manneen qotee bulaa gubaa fi qabeenya saamaa jiraachuu maddeen garagaraa ibsani. Waraanni mootummaa biltsiginnaa godina Shawaa Lixaa, godina Shawaa Kaabaa fi Arsii keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromootiif dahoo taatan jiruun manneen qotee bultoota nagaa hedduu gubuu isaa ragaaleen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dhaqqabe ni mul'isu. Dubbi himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii gubachuu manneen uummataa ilaalchisuun yaada fuula Tiwiitaraa isaanii irratti barreessaniin qe'ee fi jireenya qonnaan bultoota Oromoo barbadeessuun tarsimoo mootummaan Abiyyi Ahmad uummata Oromoo ittiin gabroomsuuf baafateedha jaani. Torbaanota lamaan dabran kana keessa qofa godina Shawaa Lixaa aanaa Ilfataa fi Coobii Shawaa Kaabaa aanaalee garagaraa fi Arsii aanaa Collee keessatti loltoota mootummaatiin manneen qonnaan bultoota hedduun ibiddaan gubateeti jira. Jaarmiyaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii sagantaan nyaataa addunyaa Itoophiyaatti namoonni miliyoona 7.4 ta'an sababa gogiinsaatiin beelaaf saaxilamuu hubachiise. Ibsi sagantaan nyaataa addunyaa baase akka mul'isutti biyyoota gaanfa Afrikaa lammiileen sababa hongeetiin balaa beelaaf saaxilaman keessatti lammiileen miliyoona 7.4 lammiilee Itoophiyaati. Itoophiyaa naannoo kibbaa fi kibba bahaa biyyattii keessatti gogiinsa hamaa mudateen hanqinni midhaan nyaataa lammiilee mudachuu isaa sagantaan nyaataa addunyaa beeksiseeti jira. Lammiilee miliyoona 7.4 keessaa miliyoonni 3.3 naannoo Somaalee, miliyoonni 3.9 naannoo Oromiyaa, lammiileen 900,000 fi 22,000 ta'an ammoo naannoo uummattoota kibbaa keessatti beelaaf saaxilamanii jiru jechuun jaarmiyaan gamtaa mootummoota sagantaa nyaataa addunyaa ibseeti jira. Ijoo keenya xumuraatiin baqattoonni Oromoo biyya Somaaliilaandi magaalaa Hargeysaa keessa jiraatan rakkoo hammaataa keessa jiraachuu himani. Baqattoota kanneen gidduudhaan namoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dubbisee guyyaa guyyaadhaan saamichaa fi reebichi humnoota mootummaa biyyattiitiin nurratti raawwatamaa jira jaani. Kana malees humnoonni kunneen dhalattoonni Oromoo biyya keenya keessa jiraachuu hin dandeessan biyya teessanitti isin galchina jechuun magaalaa Hargeysaa irraa namoota maatii wajjin guuranii magaalaa Wacaalee geessuun garii ammoo osoo achumaanuu hin gahin
karaatti harcaafamaa jiru jaani. Namoonni karaa irratti harcaafaman kunneen deemanii bakka ga'uuf dandeettii waan hin qabneef beelaa fi dheebuudhaan dararamaa hamaa keessatti hafanii jiraachuu himani.